warresan waliin jira waliin kan marii gaggeessuudhaaf kan dhufne marii kanas amma gaggeessine xumurree jirra umu jennu waan bu'uuraa irratti walii gallee jirra kun egaa kana hunda ogoonu tokkoffaa nus qabsaa'ota Oromoo kana kabajneeti bakka isaan jiranitti ulfina isaaniif qabnuuf jenneeti biyyaa baanee isaan barbaachisu dhufne lammaffaa isaanis kana hubatanii baranii kabaja guddaadhaan nu simatanii qalbii gaarii fi laphee qulqulluuf guutuudhaan waliin mari'anne waan ta'eef irra deebi'ee obbo Daawud Ibsaa fi garee isaanii guddaa galateeffachuun barbaada. Egaa wanti siyaasa Oromoo waan gabaabaatti haasa'amee kan dhumu miti waan bal'aa waan hedduu of keessaa qaba. Haa ta'uuti garuu qabsoon saba kanatti nafne haa ta'uuti immoo garuu sababa garagaraan qabsoon saba Oromoo gufatee qabsoon saba Oromoo gamaaf gamana ilaaleeti wareegamuun aarsaa ta'uun gatii kaffaluun hin hafne garuu immoo gamaaf gamana faca'uu isaatiin immoo waa baay'eedhaaf nu saaxilee jira hanga har'aatti kana seenaa haa goonu siyaasni Oromoof Oromoo gidduutti miti akkuma biyyaattu akka Itiyoophiyaattu nama balleessuun summii ta'ee nama nyaachuun dhaabbachuutu irra jiraata kun seenaa ta'ee hafuutu irra jiraata kun immoo kan inni seenaa ta'uu danda'u boreetu hin ta'in har'a yeroo nuyi jirrutti yeroo nuyi hojjechuu dandeenyutti jennee ammamuu garaagarummaa haa qabaannu hamma saba Oromoodhaaf hojjennetti waan baay'ee waliin hojjechuu akka dandeenyu waan amannuuf dhimma kanarratti qalbiidhaan yeroo fudhannee waliin mari'anne waan gurguddaa irratti walii gallee jirra wantoota nu hafan immoo deemsa keessatti hojii waliin hojjennu keessatti ilaallee roga rogaan karaa qabsiisaa akka deemnu abdii waan qabnuuf sanarratti walii gallee jirra. Kanaaf walii galtee keenya keessaa inni guddaan addi bilisummaa Oromoo biyya galee nagaan hojjechuu akka inni danda'u irratti walii gallee jirra. Kun dhaabbilee jarmaalee siyaasaa biyya sana keessatti socho'uudhaaf fedhii qabanii fi biyya alaa turaniif haffeerraan akkuma taasifame sanaan alatti miti haa ta'uuti nuuf immoo akka biyyaatti yaaduun akka biyyaatti hojjechuun akkuma jirutti ta'e irra deebinee deddeebinee waa'ee siyaasa Oromoo ilaaluun gadi qabnee dhaabbanne waa'ee dhimma dhuunfaa keenyaatu hin ta'in waa'ee dhimma dhuunfaa keenyaan olitti waa'ee siyaasa Oromoo kaleessaa fi har'aa waa'ee kaleessaaf har'aa ilaalluun waa'ee egeree siyaasa Oromoo ilaaluun baay'ee murteessaadha har'a. Kanaaf walii galteedhaan karaa tarsiimaa ta'een qabsoo saba Oromoo cimsuu qabsoo saba Oromoo aangessuu sabni Oromoo biyya sana keessatti karaa isaa maluun karaa itti fufiinsa qabuun akka inni gumaachuu danda'uu fi fayyadamuu danda'u taasisuun dirqama lammummaa ilmaan Oromoo hundarra jiru jenneeti kayyaan. Wanti hunda keenya wal nuun falmisiisne qabsaa'onni Oromoo kamiyyuu Oromoodhaaf badaa yaadu hamaa yaadu jennee yaadu hundi keenya iyyuu wanti xixiqqaan wal nu dhabsiisaa ture hoo jiraate karaa nu irra deemu karaa nu irra fiffilanne galma sana gahuudhaaf yoo ta'e duwwaadha waan ta'eef amma wanti baay'ee karaa baay'eedha waan kaleessaarra waa baay'ee barannee jirra waan kaleessaarra waa baay'ee hubannee jirra ilma namaa tahee takkaa dogoggoruun takkaa balleessuu waama jiru lama balleessuun garuu doofummaadha wallaalummaadha nuti saba kanaaf qabsaa'uu nutti nafne garuu immoo dheebuu saba kanaa hin guunne hundi keenya iyyuu maaliif takkaa dogoggorre waan ta'eef ammaan booda karaa dogoggoraa kanarra deemuun nurra jiraata jennee iyyaan jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo dhugumaan saba Oromoodhaaf qabsoofna yoo taane warri nuyi walii gallee dhimma qabsoo saba Oromoo irratti walii gallee hanga hojjetanitti Oromoo tokkumsuu hin dandeenye
hanga Oromoon biyya sana keessatti hin tokkoomin itti tokkon tahinitti immoo faayidaan saba Oromoo biyya sana keessatti eegamuu hin danda'amu hangamuu yoo hawwi kun nu galee hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef kanarratti qalbii gaariidhaan har'a walii gallee jirra hundi keenya immoo sanarratti gammannee jirra ammaan booda warra haqa qabu warra dhugaadhaaf hojjennu waan taaneef rabbis nu wajjin waan jiruuf ammaan booda ija hamtuudhaan wallaalla jennee yaan kanumaan haa dhaabbatu haa gahu jennee yaadaa jirra waan ta'eef barri kun gadaan gadaa Oromoon laphee tokkoon sammuu tokkoon qalbii tokkoon walii galee saba Oromoodhaaf itti hojjechuu danda'u jenneet ilaalla dhuguma guyyaan kunis yeroon kunis yeroo seena qabeessa qabsoo saba Oromoo keessatti jenneet ilaalla kanaaf qalbii gaariidhaan waan gaariidhaan waliin mari'anne waan ta'eef hojii keenya gara fuula duraafis bu'uura gaarii keenya irra jennee abdanna egaa akkuma isinii har'a waajjira kana keessa teessanii gamatti nu waraanaa turtan nus gama keenya si waraanaa turre dhiheenyatti immoo Finfinnee fi Oromiyaa irratti wal agarreetti wal waraanuu nafee waliin hojjenna jennee abdanna kanas akka inni nuu milkaa'u abdii guddaa qabna kana kennaa nama kamiin kan finnu miti qabsoo keenyaaf qabsoo keenyaan walii gallee waliin hojjechuun wal taanee waliin hojjechuun saba keenyaaf hojjechuun dirqama nurra jiru waan ta'eef kanammoo hin goona jennee abdanna hanga ammaatti waan godhaa dhufne kanarratti waan ta'a ture irratti hundi keenya gammachuu guddaa في جلاد دبلسما أورومو إنما تأكوني مرة لما فادا كدراني دكتور أبي وجين غافا أسمرات في سنة تأه كابتيله هدو ولتك كافني غافا سيسي إني كوني ساني سوف كيست بالكيساني نوتي سوف كيست بالكيساني أما مرة لما فا والأرجني har'a jillasani keessa obbo Lammaa Magarsaa yookaan Dr. Lammaa Magarsaa Dr. Warqinaa Gabayyoo karaa isaanii karaa keenya ana Daawud Ibsaa Jaaltoleeraa Adabaa Jaallibsaa Naga'oo Jaalatomsaa Kumsaa akkasumas immoo Jaalle Gammachuu Ayyaanaa kuni argamneerra isa kana bal'inaan fuunee waan haasa'amuu qabu qabxii hedduu haasofneerra qabxii kana keessaati الرجودان تكفى لولا تلبسمي وقارك دمي توربا لول ديما بهي لول يكون أما أصلي تو ديما توري لول يكوني قويا حرر جلقبي akka dhaabbatu formaalii yookaan bifa sirna qabu tokkoon adda bilisummaa Oromoo gidduu fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduu lolli dhumatee dhaabbateera jechuudha. Kana keessatti adda bilisummaa Oromoos biyya seenee nagaadhaan otoo gufuun tokko hin jiraatiin sochii politikaa tamane ummata Oromoo keessatti socho'ee hojjetuudhaaf firii ta'uusaa fi kanarrattis danqaan tokkollee karaa mootummaa kan jiraanne kanas haasofnee walii fudhannee irratti walii galleerra ka sadaffaa koree tokko dhaabne koree ni dhaabna dhiyootti kana waadaa walii seenne irratti walii galleerra koreen kun dhimmoota fardii ta'anii yeroo fudhannee irratti waliin hojjennu qabxiilee too hedduu kammooyyuu qormaataa fi akkasumas waliin irratti qo'achuu barbaachisu waan teeknikal tata'anii kana hunda bal'inaan qabxii hedduu irratti waliin hojjetuuf koreen kun akka dhaabbatu waltaaneerra kanarra dhaabbatame jilli adda bilisummaa Oromoo ka waajjira adda bilisummaa Oromoo banuu as dhiyootti gara biyyaatti ni ergina nutis karaa isaaniis akkasuma karaa keenyas waraanni jiru akka ammarraa kaasee walitti dhukaasuu loluun dhaabbatu akka qabu ajaji ni darba karaa keenya ni darba karaa isaanis ni darba jenneeti kanarratti waltaane kanarra dhaabbatee egaa miseensonni keenya qaama mootummaa kamiinuu adamsamuu hojii siyaasaa nagaadhaan naamusaan hojjetu irraati ugguramuun akka hin jiraanne kana miseensota keenyaa fi uummata keenya beeksisna maqaa adda bilisummaa Oromootiin walgahii kana godhattanii bakka akkasii walgahootanii alaabaa kana qabattanii jedhamuudhaan ari'atamuun dhumateera jechuudha akka walta'insa keenya kanatti kana
Oromiyaa keessatti fi Itiyoophiyaa keessatti bakka kamittuu socho'uu adda bilisummaa Oromoo fi miseensota adda bilisummaa Oromoo mirga qaban jechuudha akka walta'iinsa keenyatti kana fudhanneerra. Kabra qulqullummaadhaan garaa walii bannee ka haasofne dhimma Oromoo keessaati jechuudha. Inni kun akka mootummaa Itiyoophiyaatii fi akka waan itti hin taane akka Oromootti qobaatti addatti ka haasofnedha. Sunis tokko Oromiyaa keessattii fi dhaaboti Oromoo kamuu paartiin Oromoo kamuu bifa kamiinuu isa kaan irratti duuluu akkasumas immoo kanaan dura mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti sirni kun waan inni uume irraa sanarraa maddee immoo rakkinoonni qabsoo keessatti nama wal dura dhaaban kun hundi isaaniitu akkaataatti xumuramanii safuun politikaa tokko mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jiraatu sirna ittiin kuni dhaabotii hunda keessatti adda bilisummaa Oromoos ta'e OPDOs ta'e dhaabotii kaanis ta'anii kana bakka hayyooti yookaan jaaroliin beektonni jiranitti safuun tokko ka nu ugguruu fi rakkinoota kanaan duraa immoo fixannee mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo ititee akkaataatti nagaan jiraatee waliin waltumsamuu waan dhimma Oromoo keessatti fi Oromiyaa irratti waan sabaa irratti waan jaarmiyaan politikaa kamuu irratti wal dhabuu hin qabne dantaa Oromoo irratti isa kana waliin hojjechuuf irratti wal taane irraa isa kana gaafa galamuu bal'inaan yeroo fudhatame irratti ka maayitiin safuun politikaa yookaan political code of conduct yookaan ethics kuni jiraatu akka qabu kana waan sanarra seera mootummaan baasuu irratti dabalatee jechuudha. Isa kana wal gidduutti fixanneerra jechuudha. Jaarmiyaan kamuu politikaatti amanuu gaggeessuu mirga qabaa. Kun mirga isaati haa ta'uuti immoo waan wal gidduu wal dura nama dhaabaa ture kun gufuunsaa karaarraa ka'uu qabaa. Safuudhaanii fi seera beekamaa Oromoon beeku tokko keessatti socho'uu kana bal'inaan irratti haasofne irraa jechuudha. Kana irratti walii galleerraa walta'iinsa tokko irra geenye irra jechuudha. Inni kaan egaa akkuma sila si hime dhimmoota komiteen xumuruu qabdutu jira. Inni kun gaafa biyya gallu komiteen kun yookaan koreen kun waloodhaan dhaabbattee dhimmoota adda addaa ka waliin xumuramuu qabnu kammoo akka yaada walii galaa irratti wal taane kanadha. Kaan ka nageenya Oromiyaa keessaati jechuudha ka kaafne nageenya Oromiyaa keessaa kuni hunda keenyaaf yaachisaa akka ta'ee fi walitti bu'insi hedduun karaa adda addaatti Oromiyaa irratti qiyaafatee akka jiru kana ka kaafne irraa isa kanas waliin furmaatatti godhu Oromoon ollaasaa wajjin akkaataatti jiraatu ni beeka safuu qaba. Ollaaleen keenyas kana hubatanii yoo waa walitti garaagarummaa yookaan waan wal gaafatanii yoo jiraate bifa naamusa qabuu fi sirna qabu tokkoon akkaataatti gaafatanii fi nutis gaafannu tokko kana ummata keenya barsiisuu warra ollaa keenya illee barsiisuu ka jedhudha. Ummati Oromoo ummata kamirrattuu qiyaafatee jiru akka adda bilisummaa Oromoo beekutti ummata kamiifuu kabajaa guddaa qabnaa. Kana umrii qabsoo keenyaa waggaa 40-50 keessatti ummatoota hedduutiif agarsiisne irraa waliinis qabsoo goone irraa haa ta'uuti as dhiyoo kana ollaalee Oromoo fi Oromoo gidduu walitti bubu'insi babaayatuun inni kuni ka Oromoonis hin barbaanne ka adda bilisummaa Oromoos hin barbaanne Oromoonii fi jaarmeeleen politikaa hundiyyuu kan hin barbaannedha. Isa kana ummata kaaniifis hubachiisuudhaan Oromoo irraati akkatti lolootni hanqifaman tuttuqne irraa kana keessatti Oromoonii fi jaarmeeleen Oromoo dirqama isaanii ka irraa eegamu ni bahatu. Kanas waliin irratti akka hojjennu haasofne irraa isa kana gaa walumaa gala yoo idileedhaan goolofne waan irratti kakaafne haasofne kun jechuudha. Yaada nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin akkasumas daawwattoota televezyiyoona Gaaddisa Dhugaatiin hedduu galatoomaa isin jedha fayyaa ta'a. Galatoomaa isinis warri Gaaddisa Dhugaa yaa dhugaa galata guddaa qabdanii jechuudha. Fayyaa ta'a galatoomaa. Duraan dursee afeerraa televezyiyoona Gaaddisa Dhugaa akkasumas sagalee bilisummaa Oromoo